Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Kabajamtootaaf jaallatamtoota maatii Waaqayyoon kan jaallattan hundumti keessan bakkaaf lafa jirtanitti akkam jirtu akkamii yeroo kana geessanii. Ameen. Waaqayyoon yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Guyyaa har'aa kana kan argamnu mana amantaa Abbaa keenya Fayyisaa Addunyaa Madaani'aalamitti argamna jechuudha. Sulultaa naannoo Dibdibbee bakka jedhamutti jechuudha. Magaalaa Sulultaa xiqqoo osoo hin qaqqabin naannoo Basarbiirraan kan seenamu jechuudha. Manni amantaa kun akkuma beekamu egaa waggaa 2 osoo hin guutin haalli ijaarsa isaa xumuramee guyyaa har'aa kana eebbaaf ga'eetu jira jechuudha. Keessumattuu jechuudha waldaan Fayyisaa Addunyaa Madaani'aalam biyya alaa jiran jechuudha. Mana amantaa kanarratti gahee guddaadha kan isaan taphatanii. Keessumattuu qarshii 384,600 fi birii 38 saantiba 28 gama kiyyaatiin erguudhaan akkasumallee karaa adda addaatiin humnaa fi maallaqa danda'aniin manni amantaa kun akka ijaaramuuf gahee guddaa kan taphatan keessaatii waldaa Fayyisaa Addunyaa Madaani'aalamiiti jechuudha. Dhugumatti Waaqayyoof galanni haa ta'uuti guyyaa har'aa eebbaaf gaheetu jira jechuudha. Manni amantaa kun akkuma amma suuraa irratti argaa jirtan haala kanaatiin bareedee eebbaaf kan ga'edha jechuudha. Egaa sagantaan guyyaa har'aa maal fakkaata kan jedhume istii walumaatiin haa daawwannu jechuudha. Sagantaan guyyaa har'aa egaa haaluma argitaniin uummanni bahee haala gaariidhaan kabaja mana amantaa eebba mana amantaa kanarratti argamaniitu kan isaan jiranii. Eebba mana amantaa kanaaf eebbisuudhaaf yookiis irratti hirmaachuudhaaf namoonni iddoo garaagaraatii walitti babbahaniiru. Dhalataa naannoo sanaa kan ta'an abbooliin, haadholiin, dargaggoonni, shamarran, daa'imman dabalatee akkasumallee magaalaa Finfinnee irraatii namoonni maabara garaagaraatiin affeerramanii gara iddoo kanaatti dhufan baay'een isaanii jiru. Baay'ee kan nama gammachiisuuf baay'ee kan namatti toludha. Akkuma argitan guyyaa har'aa kana sagantaa kanarratti argameetii nan jira jechuudha. Jalqaba akkuma isinitti himee egaa waldaan Hafuuraa Fayyisaa Addunyaa Madaani'aalam biyya alaatti argaman kun gahee guddaadha kan isaan taphatanii. Kanaaf haalli eebba mana amantaa kanaa egaa haala kanaatiin jalqabeetii kan jiru. Haalli isaa namoonni achitti argaman kana fakkaatu. Gara keessatti seennee immoo bataskaanni kun keessi isaa maal fakkaata, haala kamiitiin kan inni ijaarame kan jedhu walitiin ni ilaalla jechuudha. Bataskaanni kun dhugaasaa dubbachuudhaaf taanaan waggaa 2 osoo hin guunne jechuudha. Haalli ijaarsa isaa sadarkaa kanarra gahee guyyaa har'aa kana kan inni eebbaaf ga'e jechuudha. Itti gaafatamummaan kan gaggeessaa turan barsiisaa Malaakuun egaatii naannoo Finfinnee irraa dhufanii haala ijaarsa mana amantaa kana gaggeessaa kan turanii fi nutis immoo isaan jalatti hirmaachaatii kan turree fi guyyaa har'aa kana egaa cidhaadha jechuudha. Naannoo sana kan jiran uummata achi jiran nuufis akkasumallee waldaa Fayyisaa Addunyaa Madaani'aalamiidhaaf jechuudha gammachuu guddaadha guyyaan har'aa kuni. Irra deebiidhaan baga gammaddanii baga geessanii baga firii keessan dadhabbii keessan baga ija keessaniin argitanii yommuu isin jennu egaa gammachuu guddaadhaanii bataskaanni kun egaa masarata isaarraa jalqabee hanga gululaatii isaatti egaa haala gaariidhaan bolokkeettiidhaan kan inni ijaarame masaranni isaa bahee as keessatti egaa hirmaannaan uummata naannoo sana dhagaa guuruudhaan waan garaagaraa hojjechuudhaan akkasuma bishaan waraabuudhaan naannoon kun akkuma beektan tabba gubbaatti kan argamu taraaraa isaa ol bahuudhaaf egaa tabba isaa ol bahuudhaaf illee baay'ee kan ulfaatu dadhabbii karaa dheeraa kana deemnee nutis guyyaa har'aa kana achitti argamnee gammachuu kana isaan faana dabarsaati kan jirru waan ta'eefiyyuu irra deebiidhaan egaa warri biyya keessas biyya alaas jirtan bataskaana kana ijaaruudhaaf kan itti dadhabaa turtan baga gammaddanii baga firii dadhabbii keessanii ija keessaniin argitan yommuu isiniin jennu egaa gammachuu guddaadhaanii baga gammannee baga walumaan geenye. Amma immoo egaa kallattumaatiin keessi isaa maal fakkaata, bataskaanni kun haala kamiitiin kan ijaarame keessi isaa kan jedhu daqiiqaa muraasaaf isin daawwachiisnee kan walitti deebinu ta'a.
kabajamtoota hordoftoota maatiiwwan waaqayyoo egaa sagantaan keenya haala kanaan kan itti fufee jira eenya baarochuun tanasteen saraalleen እግዚአብሔር አምላክ ያከናውነናል nuti garboonni isaa kaanee hojjenna waaqayyoon immoo nuuf raawwata nuuf guuta akkuma jedhame gaati gara keessatti seeneeti kan jirru qneemaayileetii ቅድስቲ መቅደሲን haala kanaatiin kan inni ijaarramee jiru jechuudha macaafni qulqulluunis mana qulqullummaa koo naaf ijaaraa anis isatti nan gammada isattis nan galateeffatama isinis itti nan galateeffattu jechuudhaan raajichaa gee boqonnaa tokko lakkoofsa torba irratti akka dubbatu egaa haala kanaan keessi isaa kan ijaarramee jiru baay'ee kan namatti tolu sadarkaa baadiyyaatti jechuudha sadarkaa baadiyyaatti sadarkaa haalli konkolaataan haalaan seenuu hin dandeenyetti haala kanaatiin manni amantaa kun haala gaariidhaan ijaarrameeti kan inni jiru baay'ee kan namatti toluu fi kan nama gammachiisudha egaati egaa muraasa isaati jechuudha amma kaasuu dandeenyu waraabuu hanga dandeenyu kan isinii dabarsaa jirru keessi isaa bataskaan isaa haala kanaatiin lafti isaallee girgiddaan isaallee haala kanaan bareedee ijaarrameetu kan inni jiru irra deebiidhaan egaa warri dadhabdanii mana amantaa kana hojjechaa turtan qarshii keessanii maallaqa keessaniin yaada keessaniin kan deeggaraa turtan keessumattuu waldaan afuuraa fayyisaa addunyaa መድኃኒዓለም biyya alaa jirtan egaa karaa obboleetti keenya birqee kabbadaa walitti shillaaseetiin walitti qabamu hojii kana kan eegaltan egaa guyyaa irraa kana eebbaaf gahee manni amantaa kun guyyaa irraa eebbifamaatii kan jiru jechuudha baga gammaddanii baga geessan baga walumaan gammannee isiniin jenna egaa sagantaan keenya akkuma itti fufeetti jira waan ta'eef sagantaa keenya hanga xumuraatti hordofaa isiniin jenna kabajamtoota hordoftoota maatii waaqayyoo hundumti keessan kanatti aansuudhaan immoo egaa waldaa afuuraa fayyisaa addunyaa madaanaalamii irraati jechuudha sassaabuudhaanis ijaarsa mana amantaa kanaaf kan ta'u anan walitti sassaabee guyyaa irraa kana kan geesse jalqaba hanga xumuraatti manni amantaa kun erga jalqabamee hanga guyyaa irraatti kan isaan walitti qabatan daqiiqaa muraasa keessatti jechuudha sagantaa keenya gaggabaabsuudhaa fi anis riippoortii isiniifan godhaanis barsiisaa Dajanee Gurmeessaati kan isin wajjin ture hordofaatii walitti deebina ለልማት ኮሚቴው እሳቸው በአካውንት ገቢ ያደርጉልናል እሺ እሰዱሲ ልጁዳ ነቦንዲ አምስት ገርጋር ሰገርጋ ጎቻ ድረን ነጥሩ ጉዱራ ወሪ ፈርዳን ኡፈኒ ማበረ ፈርዳት ኡፈኒ አቦችን ከኝ ወልት ቀበጣኔ ቀርሺ በሰደት ጃተመን ከነኒ ለምተታ ያቀዩ በሰደት ጃተመን karaa obbo Abarraatiin immoo sabakaa gubaa'ee walitti qabaa duraanii obbo Darajjii Badhaadhaa Wasarbiirraa qarshii 1,000 karaa isaaniitiin ilgala galateeffata qabu. Malikaantu kan jedhamu obboleessi keenya immoo madaanalamiidhaafis abboodhaafis tasaaleen ture inni maatii koo wajjin beeksisa koo wajjin nagaa naaf haa godhu ammas qarshii 510 kenneera galateeffata qabu. Abarraa Alamuu qarshii 1,000 handi ishee birraa Abarraa Alamuu galateeffata. Biraanuu Tolaa dhibba lama Biraanuu Tolaa qarshii dhibba lama namni dhibba lamas gara biraas kennaniiru obboleettiin keenya Abarraashis kennaniiru inni guddaan garuu beekuu kan qabdanii obboleessi keenya Illikuu Lammaa kan jedhaman obboleessi keenya kan isin beektanii abbaan keenya Illikuu Lammaa kan jedhaman yeroo hundumaa bataskaana kana kan gargaaran beektamani hin beektan qarshii 500 kennan galateeffata waaqayyoon amma abbaan keenya kana dura jedhan asootti fajjii kana irratti miti maabara fardaati isaanis walitti qabanii qarshii 4,000 fi 150 galchinee irraa jedhanii hundara galateeffata waaqayyoon galateeffata biriisaa walumaa galatti kenneen kan jira amma gara obboleessa keenyaatti deebinaa mee kana nan dubbisa. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃባ ከንልማ ከነፈረ ቁልቁሎ ከተቆኝ አከም ትርቱ እንደምን አድርጋችሁ
አሜን ዋቅኒ ኬኛ ወማን ኬኛ ሳከና ከኑ ገመቃ ዋቀዮ ተንገረቱ ተሚያቱ የጋቲ አኩማ ቤካሙ iddoo kana badaskaanni kun erga jali qabameeti yeroo ja'a iddoo kana dhufeera gaafa dhufummoo maabara madaanalanii ijoollee ala jiran bakka bu'uudhaan jechuudha kana dhufe guyyaa jalqabaatiif qarshii 100 fi 100 birriif 400 birrii 2 saantima 70 firii dhufe jechuudha riippoortidha waan ta'eef lil jedha waaqayyoon galateeffadhaafi utaan suudhaan marsaa lammaffaa irratti qarshii 40,000 jechuudha kanan firii dhufe lil jedha galateeffadhaafi marsa sadaffaarratti 31,900 fi birrii 20 fi saantima 14 እሺ marsa arfaffaarratti qarshii 69,400 birrii 67 fi saantima 42 marsa shanaffaarratti qarshii 27,000 fi 700 birrii 10 fi saantima 42 guyyaa irraa kan ammoo karaa akkaawuntii sabakaa gubaayeetiin jechuudha kan galii ta'e guyyaa irraa kana marsaa ja'affaadhaaf jechuudha namoota 64 irraa sassaabuudhaan kanin guyyaa irraa kana filee dhufe jechuudha qarshii 100,000 fi qarshii 14,000 fi 137 qarshii እንግዲህ አጠቃላይ እዚች ቦታ 6 ጊዜ መጥቻለሁ እኛን 6 ቀን የመጣሁት በመጀመሪያ 101,402 እና ከ70 ሳንቲም ሁለተኛ 40,000 ሶስተኛ ጊዜ 31,920 ብር ከ14 ሳንቲም አራተኛ ጊዜ 69,467 ብር ከ42 ሳንቲም አምስተኛ ጊዜ 27,710 ብር ከ42 ሳንቲም ዛሬው ደግሞ 114,137 ከ60 ሳንቲም እዚህ መጥቻለሁ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን በእውነት በሌሰከኝ ከስልት ነው ከበጫኔ ገለፈታጋ እውነት ለመናገር ይሄ ልጅ በደንብ መሸለም የሚገባው ልጅ ነው አመስግኑት እግዚአብሔር ይስጥልን መመርገጀነ እግዚአብሔር ይስጥልን የተመሰገነ ይሁን እኔ ጨርሻለሁ ጥር 7 ታውቃላችሁ አይደል ጥር 7 ደብረጎ ቅዱስ ሥላሴ ትልቁ ደብር ነው ከ150 እድሜ በላይ ያለው አንጋፋ ደብር ነው ይሄን ቤተክርስቲያን እዛ ስር ነበረ ስለዚህ እዛ ቀን እንድትገኙ ነው ጋታ አብልጦ ሰርግ ነው ገንዘብ እጁ የገባ ሰው አደገኛ ነው ታውቃላችሁ አይደል አደገኛ ነው ገንዘብ ሳያታልላቸው ብዙ ቤተክርስቲያናትን እንዲህ እየሰሩ ነው መምህራችን መምህር ደጀኔ ብርሜሳ ራቆ ለምራታ መስክሩ በዚህ ጉዳይ መምህር ስጦታ አላችሁ ማህበርተኛው ከውጭ የሚገኙት ማህበርተኞች ለመምህራችን ስጦታ አለን ብለዋል ከዚህ በፊት ቀሚስ ለኒም ለሳቸው ማሰፍተው መስቀል አዘጋጅተው ሰጥተውናል መስቀል መከራ ነው ተጓዙ ነው ሂዱ ነው አሁን ጊዜ ጨርሰናል አሁን ደግሞ ስጦታ ለመምህር ደጀኔ ሰጥተዋል ሌላው በዚህ የሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ሆነ የምታያቸው የሰንበት ትምህርት ቤት ትንሽ ጎጆ ነው የምታዩት አይደል ከአዲስ አበባ የመጣችሁ ሰዎች ከሩቅ ትንንሽ ቤቶች ናቸው ይሄ ሁሉ የሰንበት ተማሪ አለን ነገ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል ጋራ እዚሁ መድረክ አዘጋጅተውልኝ እዚሁ ቦታ ላይ እረግጣለሁ ብለውኛል ተስፋ ሰጥተውኛል ስመጣ ግን ብዙ ህዝብ ኖሮ ላስተምር ልገስጽ እወዳለሁ በተለይ የሰንበት ተማሪዎች በስተው ላይ ይገባል ይሄ ከሆነ ሀገረ ስብከቱ እቅድ ማቀድ ይችላል እዚህ ቦታ ከዳም እንዲሆንልን የቆሎ ትምህርት ቤት እንዲሆንልን ብዙ ሰዎች ከከተማ የራቀ ስለሆነ በዚህ እየተሰበሰቡ እንዲማሩ የምንጠይቅበት ነው ለነዚህ የሰንበት ተማሪዎች እልልብላችሁ አመስግኑልኝ ይሄን ሁሉ እንዲያስተባብሩልን በየጊዜው ከኔ ጋር እየመጡ እየተመላለሱ የነበሩት ሊቀ መዘምራን መምህር ወልደ ሰንበትን እልልብላችሁ አመስግኑልን አሁን የማህበራት መሪዎች ነቃ ብላችሁ ቅረቡ በዚች ቤተክርስቲያን ስራ ላይ ትልቁን ስራ ስትሰሩ የነበራችሁ ስትታዩ ደካሞች በሰው እይታ በሚመለከታችሁ ሰው ዝቅ ተደርጋችሁ የምትታሰቡ ነገር ግን
የማይንቅ ነፍስና ልብን የሚያይ የሚመለከት አምላክ በንጹህ ልቦና የመረጣችሁ የመድኃኔዓለም የዝክር ማህበር የጡርዬ ልጆች ወደ መድረክ ኑልኝ። የጡርዬ ልጆች የመድኃኔዓለም የዝክር ማህበር የጡርዬ ልጆች የሚውሉበት ቦታ አይደለም፣ የሚያድሩበት ቦታ አይደለም። በዚህ ሰበካ ጉባኤ እባካችሁ ዘመኗን ይባርክልን ዘንድ አገልግሎቷን ያስፋፋልን ዘንድ ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ባልና ሚስት መካከል የቀረን ሰው አለ። አቶ ሰለሞንና ገነት ታደሰ ወደ መድረክ መጣችሁ። እባካችሁ ላደረጋችሁልን አብረው ሆናችሁ ከኔ ጋር እንዲሁም አቶ መኮንንና አካሏ በቃል አይደለም በምኞት አብራኝ እያንዳንዷን ነገር አሁን የለችም ባለቤቷ ግን በመካከል አለ። እውነት እላችኋለሁ ለአካሏ እልል ብላችሁ አመስግኑ። ምንም የላትም። egaan kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii waaqayyoo egaa sagantaa keenya haala kanaatiin gabaabinaan kan itti fufeedha jechuudha. Hanga yeroo kanatti egaa barnoota guddaa akka argattanii fi akkanuma isinis jechuudha maallaqa qabdaniin yaada qabdaniin humna qabdaniin mana amantaa akka gargaartanii eebba waaqayyo irraa argattan galaa lubbuu keessan akka qopheeffattan isiniin jecha akka maabaraatti maabarri yookiis waldaan afuuraa fayyisaa addunyaa madaani'elamii dhugumatti baga gammaddanii irra deebiidhaan baga geessan isiniin jenna. Baay'ee kan nama gammachiisu egaa firii keessaniin firii namoota hedduutiin egaa guyyaa irraa kana geenye irraa haala kanaan sagantaa keenya gaggeessaati kan turre. Egaa keessumattuu kennaa isin nu kennitaniifis guddaa galatooma. Waaqayyo kennaa dhuma hin qabne isiniif haa kennu. Guddaa ulfaadhaa isiniin jenna. Namoonni hojjechaa turan egaa gama kanaatiin hojii eebbaa argataniiru asirratti ergaan isinii dabarsu yoo jiraate jechuudha. Waldaa afuuraa fayyisaa addunyaa madaani'elamiitiif jechuudha. Tokkoon keessan qarshii hanga yoonaatti kan ergitan jalqabarraa hanga xumuraatti gabaabinaan ibsuu yaaleen jira jechuudha. Marsaa tokko hanga ja'affaatti kan jiru. Egaa sartifikeettiin isiniif qophaa'ee jira. Sartifikeettiin egaa namoonni gara biyyaatti dhuftan sartifikeettii yookiis waraqaa ragaa gama barsiisaa malaakutiin yookiin karaa kiyyaan karaa obboleettii keenya birqeetiinis argachuu dandeessu. Kan fageenyi isin daangisu yoo jiraate immoo sartifikeettii kana akkamittiin akka isin bira qaqqabuu danda'u egaatii haala mijeessaati kan jirru waan ta'eef iyyuu waldaa irratti waliin mari'anna. Waaqayyoon isin haa eebbisu. Waaqayyo isin faanaa ta'u guddaa galatooma. Sagantaan keenya gabaabinaan isa kana fakkaata. Wስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይቆየን። አሜን። ሰበካ ጉባኤ አንድ ሰው ተቀበሉናቸው። የማዋያ አስራተማያ በዚህ ቦታ ላይ ይህ ቤተክርስቲያን ሲሰራ በአካል በመገኘት በገንዘብ በመስጠት ሁሉን ነገር ሲያደርጉ የነበሩት ኢንጂነር ታምራት ጥሩነህን አባታችንን ወደ መድረክ እንጋብዛለን። እባካችሁ ኢንጂነር ታምራት ወደ መድረክ እንዲመጡ ነው። ይህ ቤተክርስቲያን ሁሉ ነገር ሲከናወን ኢንጂነር ታምራት ገንዘባቸውን፣ ዕውቀታቸውን፣ ጥበባቸውን ሁሉንም በመክፈል ከእግዚአብሔር ጋራ የነበሩን አባት ናቸው። ኢንጂነር ታምራት ባኮትን እልል ብላችሁ ተቀበሉልን። ኢንጂነርን በቃል መግለጽ ስለማልችል ነው። እኔ ለስራ ስላቸው አንተ ነው እግዚአብሔር ነው የሚሰራው ለምን ፈራህ አሉኝ። የሆነ ሰዓት አትፍራ ያን ቃል ሲሉ ነበር። ስለዚህ ሁላችሁ በመንፈሳዊ ሁላችሁ ተቀበሉልን፣ አመስግኑልኝ። በዚህ ቤተ መቅደስ ላይ ትልቁን ከኢንጂነር ከማሆይ በመቀጠል ትልቁን ውለታ ስትውልልን የነበረች በብድር እስከ 300,000 ብር ብድር አበድራ ስንንቀሳቀስ የራሷን ላብ ከ250,000 ብር በላይ በዚህ ቤተ መቅደስ ውስጥ በማፍሰስ እግዚአብሔር አምላክ እሷን ባለቤቷን ይባርክልን ዘንድ ቅዱስ ፈቃዱልን። ማሪሸት ጌታቸውና ቴዎድሮስ ንጉሴ ከቀሪያን ሰው መጥተው ይቀበሉልናል። ይህ ቤተ መቅደስ ቅዳሴ እንዲቀደስ ለካህናት ደሞዝ፣ ለዲያቆናት ደሞዝ Gracias.